Umrikan kee 15 yeroo biyyaa baatu bishaanirraan dhufte moo xiyyaaraan biyyaa baate yeroo baatu jechuudha. Xiyyaaraan biyyaa baate bishaan dhufte. Bishaanirraan ilmoo tujjaaraati miti ilmoo miskiinaati baharaan dhufe buneessaa jirutti yakayyaruuf miila kiyyaa barahaa qaqqaamuree nama dhufee malee sigalee እንደዛ ነው ብራዘር. Wantoonni yeroo lagarraan dhuftu yookiin bahararraan dhuftu yeroo wantoonni simulatan jira. Mudannoo bahara mudannoo hedduu qaba garuu dammoo akkanatti haasawaa waan hin barbaanneef qalbii fakkaata sigalee. No qalbii miti caafaa fi waan dhaga'ee jiru faanillee akkuma waan dhageessan. Waan hedduun nu mudate. Keessaa kan daganne jettee yeroo baay'ee amma sammuu kan keessa deddeebi'u jira. Guutuudha wallaahi. Ibsaa koo yeroo baay'ee amma sooshaal miidiyaa irratti ani nama ibsaa jechuun waggaa 3-4 beekaa sooshaal miidiyaa irratti nama baay'ee waan gaafatanii deebii namaa kennudha. Garuu yeroo bishaan irraa dhuftan mudannoo garaagaraa akkasii mudatillee nama dhaga'ee jira. Mudannoo san keessaa soba katee kan maal hin beekaa ijoollee markaba guutuu keessaa isin nama lamaan ta'aaf immoo nama meeqa ta'aaf? Nama 11 hafe? Nama 11 hafe? Soba kata ya lalim benar. Itu gafi karena berat hari medisi. Isi berat naan jadi. Amma mo akamiti. Yero amma yero mekatif Cairo turte. Guyya andemir rakaste guyya kana tilakka tu gafa deu matan si. Ebsha. Abet. Jireenyi kan kee yeroo singilitii fi yeroo ammaa garaagarummaa inni qabu mee adda baasanitti himee. Masha Allah. Bareed lachuu. No yeroo singilii wayyamoo amma egaa tidaarii qabateen boodatti. Benar nadis gafif debi gotu kana anam masila gafif debi atasirratti goda artu kana jechu sida duban fa mana video na ora be fa na ergite youtube ratti tin shakkalada save gode ke whatsapp re save gunna amsi mal goda ergana masira na chakase ora bate post goda ti god haro youtube ratti fa du gafif debi kana ora bat okay kesano la gafandu gafi akana sa gafandu wallahi billahi dawal yaga gazeta tayina gafadu ana waraba youtube ki yarrafe kadalalu yeroo warabachuun dandeetta angaru yeroo jalqabaatiif akka keessummaatti godhee youtube akuma irratti yeroo jalqabaatiif namni keessummaa kiyya godhee dhiyeessu ibsishaa abbaa isaan beekuyyuu ibsishaa inni sin jiran gammada ibsishaa eenyuti afar bila gammada alalam Gamma dah kerja tu sih, kalaya je lah, lekisti. Emsa, wantoota yeroo jaalala maakii irraa qabamtee sooshaal miidiyaa kanarratti cinqamaa turterraa wantoonni si mudatanii beektaayyoo dhufte qofa beektaayyoo si geessa. Karena lala tersenana falakat. Salam. Kumandina. Anu di sini fikir ini sebelumnya. Wih, terkait karena kak, wih ini jaga kebutuhan, wih balas sudah fit inde derag, wih. Mali. Pura kan yung jijiratan wana kana ni ucapnya kana dapat sir betem betu war kamu dan leksi betul dapat sir boy ganti malta deta sel mali bayi na malta yete dem tam mas bayi na baraka da jarti kab dan na wola ni je do ma kan mukti je git gar fatte ni bala tdari da manamin jitu sudate bat pula kan kelatun gatti maji churo ko indi aja ibatul qudra bala tdari tada imbakatani nge enna lalu berbada Itu di mana ma betanu nyat?
Nyaata seenuuf taabarkees obboleessa Naatu gaafataa fidin. Waan si ajaa'ibu bakka itti dhaladhe malee umrii kiyya hin beeku. Miknyaatuma akka keessanii biyya faranjii dhaladhee ayi bariddeen qaba jedhu. Anillee bariddeen kabaju jechuudha. Ibsaa dhugamas gaafachuu jira. Eessa dhalattee umrii kan kenne qabeen. Akka kee umrii muree hin beeku. Bakka dhaloota kiyyaa Baalee aanaa Orboree magaalaa Haroo Dumaat. Baalee Ordomee magaalaa Ordumaatti dhaladhee guddadhee jedha. Mucaan kun umrii meeqa biyyaa baate ibsaa? Umrii yookaan guddate 15 biyyaa bahe. Mucaa ganaa qacaleedha. Inni nuusoo gadhee harma isaa seeraan ifoone mucaan kun yeroo ammaa kana keessatti jaartii godhatee jaartii wajjin jiraachuu jira. Umrii 15 guutee atiin harma haateeti. Akkamitti gara Faransaay bishaan irraan dhufte moo xiyyaaraan dhufte moo akkamitti dhufte? Umrii 15tti wannoo harma guudiddee xunxoo si kennan yaagiyyaa. Wannoo keessaa gosa arta biraasa. No, gaafa akka baafnetti umrii kan kee 15tti yeroo biyyaa baatu bishaan irraan dhufte moo xiyyaaraan biyyaa baate yeroo baatu jechuudha? Xiyyaaraan biyyaa baate bishaan dhufte. Bishaan irraan ilmoo tujjaaraatiin ta'an ilmoo miskiinaati. Baharaan dhufe obboleessaa jirutti yakayyaruuf miila kiyyaa barahaa qaxxaamuree nama dhufee malee sigalee እንደዛ ነው ብራዘር wantoonni yeroo lagarraan dhuftu yookiin bahararraan dhuftu yeroo wantoonni itti mudatan jira mudannoo baharaa mudannoo hedduu qaba garuu dammoo akkanatti haasawaa waan hin barbaanneef qalbii fakkaata sigalee no qalbii miti caapcaaf waan dhaga'ee jiru faanillee akkuma waan dhageessan waan hedduun nu mudate keessaa kan daganne jettee yeroo baay'ee amma sammuu kan keessa deddeebu jira. Guutuudha wallaahi. Ibsaa koo yeroo baay'ee amma sooshaal miidiyaa irratti ani nama ibsaa jechuun waggaa 3-4 beekaa sooshaal miidiyaa irratti nama baay'ee waan gaafatanii deebii namaa kennuudha. Garuu yeroo bishaan irraa turtan mudannoo garaagaraa akkasii mudate illee nama dhaga'ee jira. Mudannoo san keessaa soba katee kan maal hin beekaa ijoollee markaba guutuu keessaa isin nama lamaan tafe moo nama meeqa tafe? Nama 11. Nama 11 hafe? Nama 11 hafe? Soba akka ta'e ilaaleen barnaati gaafii kana bira tarmee dhiisi. Ishi bira tarmaan jedhee amma ammoo akkamitti yeroo meeqaatiif taayiroo turte? Guyyaan deemirraa kaastee guyyaa kanatti lakkaattu gaafa deemu maxxansi. Ebsha. Abet. Jireenyi kan kee yeroo singiliitii fi kan yeroo ammaa garaagarummaa inni qabu mee adda baasan itti himee? Maashaallah bareed lachuu. No kan yeroo singilii wayyamoo amma egaa tidaarii qabateen boodatti. Bannaan nadiis gaafiif deebii gootu kana. Anamma silaa gaafiif deebii asirratti godha artu kana jechuudha. Sida duubaan faa mina viidiyoo na waraabdee faana ergite yuutuub irratti ittiin shakkaladha. Seef godhe kee WhatsApp irra seef guutuu danda'a. Maal godha erga nama sirna na caqasee waraabbatee poosti godhate booda. Haaroo yuutuub irratti hin faadhu gaafiif deebii kana barbaada. Okay. Keessaan olaa gaafannu gaafii akkanaa si haa gaafannu? Wallahi billahi dawali akka gaazexaa taa'ee na gaafadhu. Anaa waraabaa yuutuuba kiyya rafee. Yeroo waraabbachuun dandeenya ta'an garuu yeroo jalqabaatiif akka keessummaatti godhee yuutuuba kumaa irratti yeroo jalqabaatiif namni keessummaa kiyya godhee dhiyeessu ibsa shaadhaa ibsa shaabbaa isaan beekuyyuu